Akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii kiyyaa baga nagaan dhuftanii an Dr. Birboo Caalatii arragaa akkuma mata duree irratti gubbaa irratti argitan kana waa'ee Viagiraa yookaan immoo qoricha sildenafilii jedhamu wantoota jahan waa'ee qoricha kanaa beekamuu qaban isinitti himuu dhufe. Egaa isinis warri YouTube chaanaalii keenyaaf haaraa taatan YouTube chaanaalii keenya subscribe godhaa. Warri immoo duraan YouTube chaanaalii keenya subscribe gootanii jiraattan viidiyoo keenya like gochuudhaan jalqabaa. Akkasumas immoo yaada qabaattan kommentii irratti nu barreessaa. Akkasumas gaafii biraallee yoo jiraate karaa kommentii nuuf kaa'atoo yeroo ambaraa qabannee irratti dhiyaanna. Egaa har'aa waa'ee Viagiraa wantoota jahan beekamuu qaban kan jedhu irrattan mata duree qabadhee dhufee. Egaa Viagiraan akkuma beekamu qoricha commonly specially dargaggoonni fayyadamanidha. Haa ta'uti garuu immoo waa'ee Viagiraa kana namni hammam beeka. At least qoricha kana yeroo baay'ee medical terms haa ta'u qorichoonni adda addaa kun waa'een isaa kan inni katabamee jiru afaan medical termidhaan yookaan immoo afaan Ingiliffaatiin. Inni sun immoo tarii namoota specially dargaggoota keenya warra afaan Ingiliffaa kana baay'ee hin beekneef hubannoon isaan argatan gadi bu'aadha jedhee waan yaaduuf viidiyoo kana hojjechuuf har'a dhufe. Egaa waa'ee Viagiraa wantoota jahan namni tokko beekuu qabu. Almost waa'ee Viagiraa wantoonni jahan kun beekamnaan wanti biraa hin jiru jechuudha. Kanaaf maalidha wantoonni jahan waa'ee Viagiraatiif beekamuu qaban yookaan immoo waa'ee sildenafilii kanarratti wantoonni jahan beekamuu qaban maalinni kan jedhudha. Tokkoffaan akkaataa qorichi kun itti hojjetu. Viagiraan akkamitti hojjeta? Qorichi kun kan inni hojjetu ujummoolee dhiigaa specially gara qaama saalaa dhiiratitti deeman diriirsaa jechuudha. Yeroo si'aayinni wal qunnamtii saalaa jiraatu qorichi kun ujummoon dhiigaa gara qaama saalaa dhiiraa deemu akka diriiru gochuudhaan qaamni saalaa dhiiraa sun jabaatee akka inni dhaabbatu taasisaa jechuudha. Kanaaf kan inni hojjetu akkamitti ujummoo dhiigatti diriirsaa jechuudha. Haala kanaan hojjetaa qorichi kuni. Kanaaf haalli inni itti hojjetu haala kanaan jechuudha. Lammaffaa Viagiraan faayidaan isaa maali? Viagiraan faayidaa gurguddaa lamaaf oola. Faayidaa tokkoffaa fi inni ijoon erectile dysfunction yookaan immoo ka'uu dadhabuu qaama saalaa dhiiraa ittiin wal'aanuuf tokkoffaan isaa. Lammaffaan immoo pulmonary hypertension dhukkuba jedhamu. Ittiin wal'aanuu fi pulmonary hypertension jechuun dhukkuba sombaa wal qabatu ta'ee ujummoon dhiig deebistuu somba keessatti argamtu gaafa dhiibban ishii achi keessatti argamu sun hanga normaalidhaa ol gaafa dabalu pulmonary hypertension jedhama jechuudha. Kanaaf isaaf irree ni oola jechuudha. Viagiraan faayidaa gurguddaa kana lamaaniif oola. Tokko ka'uu dadhabuu yookaan immoo qaamni saalaa dhiiraa tokko akka barbaadamutti ka'uu yeroo dadhabu kan erectile dysfunction kan jedhamu san ittiin wal'aanuu fi lammaffaan akkana isiniin jedhe kana pulmonary hypertension kana ittiin tiriit gochuuf jechuudha. Kanaaf faayidaa kana lamaaniif oolaa jechuudha qorichi kun. Sadaffaa Viagiraan akka meeqatu fudhatama? Yeroo tokko namoonni ifin haalatti amma fudhatamullee otoo hin beekiffaa qoricha kana fudhachuun ni jira. Kanaaf meeqatu fudhatama? Viagiraan kan inni jiru taableetii bifa foormii sadiin jira. Abbaa 25 in jira, abbaa miligiraama 25, abbaa miligiraama 50, akkasumas immoo abbaa miligiraama 100 ni jira jechuudha. Kana keessaa kamtu fudhatama? Hedduminaan kan fudhatamu abbaa miligiraama 50ti. Specially nama rakkoo adda addaa hin qabne, nama dhukkuba onnee hin qabne, nama dhukkuba kalee hin qabne, nama dhukkuba tiruu hin qabne, nama guutummaa guututti dhukkuboota adda addaa irraa bilisa ta'aniif kan filatamu abbaa 50ti kan gorfamu. Namoota garuu dhukkuboota amma jenne san qabaniif yoo fudhatamuu baate filatamaa jechuudha. Yoo fudhatamillee immoo haalatti ogeessi miligiraama 25tti gadi buusee ajaju jiraachuu danda'a jechuudha. Sanarraan kanaaf giraamni 50 miligiraama 50tu giddu galeessan kan fudhatamu miligiraama 50 jechuudha. Arfaffaa Viagiraan yoom fudhatama? Egaa qorichi kun haalli itti fudhatamurree murteessaadha. Viagiraan kan inni fudhatamu giddu galeessan yeroo baay'ee kan gorfamu walqunnamtii saalaa raawwachuun dura sa'a tokko durfamee yoo fudhatame filatamaa jechuudha. Fakkeenyaaf walqunnamtii saalaa sa'a 3tti kan raawwatamu jiru yoo ta'e
sa'aatii lamaan dura fudhachuudha jechuudha. Garuu giddu galeessa walumaa galatti dirqama sa'a tokko ta'uu hin qabu. Daqiiqaa 30 hanga sa'aatii 4 dursee fudhachuun ni danda'ama jechuudha. Daqiiqaa 30 hanga sa'aatii 4 dursee hanga fudhatametti dirqama sa'a tokko guutuu hin qabu jechuudha. Kana gidduutti sa'aatiin tokkos kana gidduutti argamu waan ta'eef daqiiqaa 30 hanga sa'aatii 4 gidduutti fudhatamuu ni danda'a jechuudha. Kana waan jedhu wal qunnamtiin raawwachuudhaan dura daqiiqaa 30 hanga sa'aatii 4 dursee fudhatamuu illee danda'a jechuudha. Haala kanaan fudhatama. Sanarraan kan hafe daqiiqaa 30 duras reefuma fudhatee fakkeenya namni tokko daqiiqaa qoricha fudhatee daqiiqaa 20 booda wanti aktiviitii hojii hin jalqabu waan ta'eef faayidaan qoricha sanarraa argamurree gadi bu'aadha jechuudha. Yookaan immoo faayidaan argamu hin jiraatu jechuudha. Kana malees immoo sa'aatii 4 ol yoo turame tarii faayidaan qoricha sanarraa argamu xinnaa ta'uu danda'a jechuudha. Sababni isaas qorichi sun dhiiga keessaa dhumaa akkuma deemuun faayidaan isaa gadi bu'aa jechuudha. Kanaaf giddu galeessa sa'a tokko haa ta'uti garuu immoo daqiiqaa 30 hanga sa'a 4 dursanii fudhachuun danda'ama jechuudha. Shanaffaa Viyaagiraan guyyaatti yeroo meeqa fudhatamuu danda'a? Viyaagiraan guyyaatti sa'a 24 keessatti yeroo tokko qofa fudhatamuu qaba. Yeroo tokko qofa. Tarii qorichi kun naaf hin hojjenne kan barbaadetti naaf hin hojjenne jedhee kan amanu namni tokko ta'e qoricha san irra deebi'ee fudhachuu hin qabu. Guyyaatti yeroo tokko qofa fudhatamuu qaba. Sanii ol yoo fudhatame ammas dhiibbaa qaba jechuudha. Kanaaf yeroo meeqa fudhatama? Yeroo tokkicha fudhatama jechuudha Viyaagiraan guyyaatti sa'a 24 keessatti. Jaaffaa Viyaagiraa eenyutu fudhachuu hin qabne? Viyaagiraa namni hundi fudhachuu hin danda'u. Eenyutu fudhachuu hin qabne? Tokkoffaa namoota kana dura qoricha sanarratti alarjii horatan. Namni qoricha Viyaagiraa kanarratti kana dura alarjii horate qoricha kana yoo fudhate dhukkubni sun qoricha kanatti alarjii waan horateef namicha kana baay'ee isa dhukkubaa jechuudha. Baay'ee isa dhukkuba hamma lubbuu akka baatu gochuutti illee hangasitti illee deemuu danda'a jechuudha. Hanga namicha san baay'ee miidhee gara lubbuu isaatiif yaaddoodhaan gahuutti illee hin deema. Kanaaf namoonni alarjii qoricha kanaa qabaatan marsaa duraa irratti yeroo alarjii horatan achi booda fudhachuu hin qabanii. Lamaffaa namoota dhukkuboota adda addaa qaban. Ispeeshaalii namoota dhukkuboota akka dhukkuba onnee, dhukkuba dhiibbaa dhiigaa, ispeeshaalii gadi bu'iinsa dhiibbaa dhiigaa namoonni qaban fa'aa qoricha kana fudhachuu hin qabanii. Maaliifini akkuma dura isiniin jedhe qorichi kun ujummoo dhiigaa diriirsuudhaan hojjeta waan ta'eef ujummoo dhiigaa san gaafa diriirsu dhiibbaan dhiigaa waan gadi bu'uuf namoota dhiibbaan dhiigaa isaanii dura gadi bu'aa ta'e irratti baay'ee gadi buusa. Namoota dhukkuba onnee qaban irrattis akkasuma dhukkuba isaanii nammeessaa, namoota dhukkuba kalee fi dhukkuba tiruu qaban irratti illee of eeggannoo guddaa barbaachisaa jechuudha. Akkasumas namoonni qoricha biraallee fudhatan, fakkeenyaa namoonni qoricha HIV fudhatan qoricha kana fudhachuu irratti baay'ee of eeggannoo gochuu qabu jechuudha. Namoonni qoricha HIV fudhatan qoricha kana irratti baay'ee of eeggannoo fudhachuu hin qaban jechuu barbaadetan. Kan biraa namoonni qoricha akka qorichoota dhiibbaa dhiigatiif fudhataman. Qorichoota dhiibbaa dhiigatiif ispeeshaalii qorichoota nitrates jedhaman warri fudhatan qoricha anjaayinaa yookaan chest pain yookaan immoo dhukkubbii qomaatiif namoonni qoricha fudhatan qoricha kana fudhachuu hin qaban jechuudha. Maaliif jennaan qorichoonni kun aktiviitii isaanii wal fakkaataadha. Gochi isaanii wal fakkaataadha. Isaan lachanuu dhiibbaa dhiigaa gadi buusu. Isaan lachanuu ujummoo dhiigaa diriirsuu, dhiibbaa dhiigaa garmalee gadi buusaniit namichi sun shookii keessa akka galu gochuu danda'u jechuudha. Kanaaf namoonni qorichoota akkasii fudhatan dursanii ogeessa fayyaa hakiima haasofsiisanii qoricha san fudhachuudha qabu malee callisanii qoricha kana fudhachuu qabanii jechuudha. Egaa waa'ee Viyaagiraa irraa kanumaan isinitti himuu dhufee gaafii biraa yoo qabaattan baay'ee gaafachuu dandeessu. Yoo yeroo argadhe kommentii irratti naa kaa'a. Isiniifan qabadhee dhufa. Har'aaf barumsa nan qabadhee dhufe kanuma. Tarii viidiyoo keenya jaalattan viidiyoo keenya laayik nu godhaatoo haamilee nuuf ta'a. Akkasumas immoo hiriyoota keessaniif viidiyoo kana sheer gootanii karaa feesbuukii, karaa telegiraamaa qooduu dandeessu. Kana malees immoo yaala fayyaa garaagaraa yoo barbaaddan kilinika giddu galeessaa wiirtuu dhuftanii nu argachuu dandeessu. Kilinika giddu galeessaa wiirtuu kan inni argamu magaalaa Sabbata dhaaba taaksii duuban gara lixaatti argama. Achitti illee dhuftanii nu argachuu dandeessu. Yaala fayyaa gosa garaagaraatu argama. Achitti illee nu argachuu dandeessu. Kanaaf har'a kanan isinitti himuu dhufe kanuma fayyaa ta'a.